Egaa akkam jirtu hordoftoota keenyaa irraas odeeffannoo haaraa tokko wal argineera. Odeeffannoo irratti akkaataa sooshaal miidiyaa keenya irratti sagaleen yeroo nu bilbilame yookiin nuti bilbillu dhageessisuu yoo dide itti sirreessuu nu ilaalla. Fakkeenyaaf teelegiraamii, iimoo, waatsaappii, meseenjarii kun yoo sagalee keessaa nu dhagamudde rakkoo sana furuudhaaf akkaataa itti seetingii aappii sanaa sirreessuudhaan sagaleen keenya akka dhagamu taasisuu dandeenyu ilaalla. Fakkeenyaaf appilikeeshiniiwwan kanneen teelegiraamii, iimoo fi waatsaappii yoo fudhanne akkaataa itti sirreessuu nu ilaalla. Fakkeenyaaf teelegiraam irratti haa ilaallu. Teelegiraam irratti ilaaluudhaan bifa kanaan aappii kana gadi qabna. Gadi qabnee booda mallattoo ayii kana ni tuqna. Isa eegatu inni booda notification kan kana on gochuu ni dandeenya. Innis meseejiidhaan akka deebi'ee nuuf dhufu yookiin meseejii yeroo seene akka nu beeksisuuf ni fayyada. Kan biraa permission kan jedhu kanarratti jechuudha wanti nuti sirreessuu qabnu. Isarratti maal jenna bifa kanaan kan upload jedhe kana keessa ta'uu qabaachuu maaltu maayikiroofooniin noot upload jedhe yeroo waan ta'eef upload gochuu qabnu. Kan asirratti fayyadamu qabnu yeroo kamii upload while using this the app isa jedhu kanarratti tokko godhachuu kana booda sagalee teelegiraamii kana ni dhagaba. Bifa kanaan appilikeeshiniiwwan hafes sirreessuudhaan sagaleen keenya yoo dhagahamuu dide akkaataa itti sirreessu jechuudha. Kanaaf iimoo bifa kanaan